Nagaan gooftaa jiraataa isiniif haa ta'u daawwattoota hordoftootaaf jaallattoota TV Mo'aa akkam jirtu nagaa keessanii haala hundumaa keessa teessanii sagantaa kana hordofaa kan jirtanii Waaqayyoo isin haa eebbisu. Kun qophii Qaaroo Joobiraati. Qaaroon Joobiraa torbanitti yeroo kana kan dhiyaatu hayyoota affeeruudhaan dhimmoota falmaaf deebii kennuu yookiis falmachuu Christian politiksii irratti akkasumas dhimmoota fayyaa hawaasaa fi hawaasummaa dinagdee hawaasaa irratti xiyyeeffachuudhaan qophii darbuudha. Sagantoolee darban keessatti waan hedduu barachaa akka jirtan akka jaallattanis duub-deebii isin karaa adda addaatiin laattan irraa argaa jirra. Waan hordoftaniif waan jaallattaniif nu wajji waan jirtaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Maarree har'ammoo bifa haaraadhaan gara keessan dhufee jira. Kanaan dura keessummaa yookiis hayyuu tokko qofaa affeeruudhaan walii wajjiniin dhimmoota adda addaa irratti dubbachaa kan turre har'ammoo haala kanaan heddummaannee keessummoota hedduu jaallattaniif waa gurguddaa irraa barattanii isiniif qabadhee dhufee jira. Ani obboleessi keessan Eebbaa Abirraati. Sagantaa kana irratti keessummaa keenya ta'anii kan dhufan isin beeksisuuttan darbaa isaanumti kallattiidhaan akka of beeksisanii isaan affeeraa. Akkaataan waamicha kiyyaatii hangafoota yookiis siineriidhaa fi juunerii isaanirraa barachuu danda'anii dhaloota immoo barsiisaa jiranidha. Mee yeroo isaan of barsiisan isaanumarraa yoo bartan gaariidha. Maqaa keessan bakka dhuftan maal akka hojjettan namoonni isin hin beekne tarii yoo jiraatan jechuuf malee namoota hedduu beekamoodha. Dookter irraa haa jalqabu. Ishi ani Zariyuun jedhama. Kan inni hojjedhu waajjira olaanaa Maqaan Yesuus irraan hojjedha. Gama Christian Education if Theology jedhama diviizhiniin irraa qindeessaa jiru. Kanuma fakkaata. Galatooma gara faarfataa addisuuttan dhufaa. Tole galatooma kan koo maqaan addisuudha waayimaati. Faarfataa wangeelaati kan. Faarfataa wangeelaati kan gooftaan si eebbisu. Hojjetaa wangeelaa. Aye. Ani hojjetaa wangeelaa Abdusalaam Rudwaaniin jedhama. Ministirii Ilaameetti qindeessaa fi leenjisaa miisiyoonota olaanaatiin hojjedha. Galatoomii faarfataa Biqoo. Biqilaa Kabbadeen jedhama. Faarfataa wangeelaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eeyyee keessummoonni har'a wajjiniin dhiyaadhe kun waan gurguddaa kan of keessatti baatanii jiran hedduun keessan ergaa isaaniirraa tajaajila isaaniirraa warra jaallattanidha. Baay'ee akka itti gammadan nan abdadha. Anillee keessummoota koo haala kanaan isin arguuf tole jettanii yeroo keessan siqaalii irraati. Naaf qooduu keessaniif daawwattootaafis qooduu keessanii fi maqaa hordoftoota Qaaroo Joobiraatiin maqaa Waaqayyoo akka jiraataatiin ulfaadhaan isiniin jechuu jaalladha. Kallattiidhaan gaaffilee adda addaa kaasnee namoota dhuunfaadhaanii darabeedhaanii walii wajjiniin mari'achuutti eegalla. Gaaffii jalqabaa Dookter Zariyuun Gabree Hirraatam eegala. Yaada nuu kennu naamusni kiristiyaanummaa keessumaa kan tajaajiltootaa kan kaleessaa fi kanarraa garaagarummaa akkamii qaba maal fakkaata akkasumas immoo naamusi sarbamuu isaatii fi sababni maaliidha ka'umsi isaa maaliidha kan jedhudha. Sanatti aansitanii wal faana dhiyeessuudhaa fi kiristiyaanonni immoo waaqeffannaadhaaf ka'umsi isaan irra qaban maal fakkaata kan jedhurratti mee daawwattootaa fi beekumsaaf ogummaa qabdan ayyaana Waaqayyoo isiniif baay'isaa qooda. Baay'ee gaariidha. Keessumatti naamusaa wajjin kan wal qabate akka dubbii Waaqayyoottis akka waldaa kiristiyaanaattis akka nama Waaqayyoottis baay'ee barbaachisaadha. Amma naamusa kana akkuma beekamu bakka gurguddaa lamatti addaan qooduus hin dandeenya. Garuu xiyyeeffannaan koo kan amantootaa akkuma isin kaastan. Hawaasni tokko naamusa mataa isaatii qaba, duudhaa mataa isaatii qaba. Seexaa yookaan immoo mooraals kan jennu kan mataa isaatii qaba kan ittiin bulu. Staandardiin isaa nama ilaaluudhaan ta'uu danda'a. Kan kanaan dura darbanii kan amma jiranii ilaaluudhaan ta'uu danda'a. Gama waldaa kiristiyaanaattis gaafa dhufnu naamusni akka dubbii Waaqayyoottis jechuu kooti naamusa isa dhukanaa akkaataa nuyi itti ilaalluu fi akkaataa nuyi itti hiidnu dubbii Waaqayyoo irratti kan hundaa'e ta'uu tarraata. Staandardiin naamusa waldaa kiristiyaanaa keessaa dubbii Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo waa'ee duudhaalee jiranii
waa'ee deemsa keenyaa, waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee oolmaa keenyaa, waan fakkaachuun nurra jiraatu maal jedhaa seenu akka isaa naturally hawaasa keessatti dhalannee duudhaa isaa keessaa dhufne amma akkuma biyya Afrikaa tokkotti duudhaa mataa keenyaa qabna. Akka sabaattis biyya keenyattis gaafa dhufnu kan mataa keenyaa qabna. Naamusa ittiin jiraannu qabna, kan ittiin safarru qabna. Gaariif hamaasaa kan ittiin safarru qabna. As deebinee waldaa keessatti garuu gaariif hamaa ta'uusaa staandardiin kan ittiin safaramu sagalee Waaqayyooti. Kaleessaaf har'aa maal fakkaataa jettanii kaastanii? Inni kun egaa yeroo baay'ee nama gaafatanii kaleessa baay'ee gaarii ture naamusni jedhu. Namoonni naamusa gaafan jedhu namoonni darbanii amanamoo turanii, of kennoo turanii, jireenya sirrii qabu turanii jedhanii dubbatu. Kaan immoo warra irraa caalaa jedhu saabjektiiviidha gamma kun jechuun kanaa ittiin keessu. Garuu yeroo dhiyoo asittanii riserchii tokko yookaan immoo qorannoo tokko ni ilaalan ture. Akka saabjektiivii nu jalaan ta'aniif dubbiin keenya kun. Giruuppii Baarnaa Giruup kan jedhamu tokkotu riserchii hojjete. Amantoonni waldaa keessa jiran, tajaajiltoonni waldaa keessa tajaajilan, jireenyi isaanii maal fakkaataa kan jedhuti hojjete. Baay'ee kan nama dhibu yoo jiraate naamusni tajaajiltoota kan poolisii gati. 8ffaa irra jira. Baarnaa Giruuppiin risercherii akaadaamikii zimmadhee hojjetu miti. Akka addunyaa kanaatti beekamaadhaan beeknere Joorji Baarnaa wajjin intanii kan faawundeeshinii yookaan immoo riserchii intanii sanadha. Hundumti keenya hin beeknere yaada. Naamusa kana immoo 2009 fi waggaa ammaa gidduu waggaa isa bara durii hin dhiisname. Isa bara waggaa 10 waggaa 30 gidduu fi amma gidduu differensii jiru hin dhiifna. Waggaa 9 har'aa waggaa 9 dura namoonni tajaajiltoota amananii 62 turani. Warra kaan caalaa amanamoo dhalanii. Waggaa muraasa keessatti garuu less than average hin amannu jedhani. Eenyuun caalaa amanutti kaanii wayii naamusaa irratti kaasuudhaaf jechuudha. Naamusa sirrii qaba jedhanii kan isaan yaadanii yooni isinii tarreesse gaariidha. Inni tokko qondaalaa loltootaati. Military officers kan jedhanii amanatu tajaajilaa caalaa. Inni ittaanu poolisii amanatu. Inni ittaanu neersii amanatu. Achi barsiisota mana barumsaa isaanii ijoollee isaanii amananii itti kennu amanatu. Ittaansanii day caregivers kan jennu ijoollee mucoolii bukkee kaanii lafa hojii isaanii dhaqan amanatu. Jechuun amanatu jechuun akka waaqaatti tun ta'ini tajaajilaa waldaa caalaati jara sana amanu. Achi faarmaasistoota kan isaan amanan amma qorichati irratti waa barreessitee laatte sirriidhaa jedhanii fudhatu. Naajjeessa kun hin fudhu hin jedhani. Marfeeti waraantu dhaabatanii si gaafataan oolan. Riiziniin isaa si amanu. Kanaafi 8ffaadha isaan booddee kan jiru warra mana faa ijaarani. Tajaajiltoota booddeetti kan isaan tarreessanii hojii konistirakshinii warra hojjetanii xinnoo ishee kan nama dhibu garuu gaazexeessota kan isaan achi booddee jiru kan isaan amanamoon dhuguma immoo gaabeenna gaazexeessota biyya alaa faawundeeshinii isaanii maal akka isaan hojjetanii nu jalaan dhokatadhee yaadu. Namoonni keessumatti riserchii adda addaa irratti intinii ta'ani. Kanaafi fageessinee bara duriitu hin ta'ini akka sabjektiiviistu godhini dhiyoo maasitti waggaa 9-10 fi amma gidduu kan jiru yoo laallee naamusni tajaajiltoota, naamusni geggeessitoota, naamusni warra amantoota biyya lafaa keessattis namoota birattis amantootuma tajaajilan biratti iyyuu adda addummaa guddaatu jira. Isa kana waldaan kiristaanaa baay'ee gadi fageessitee itti yaaduun baay'ees barbaachisaan itti fakkaata waan baay'ee kaasuun hin danda'amu asirratti. Sababa yeroof malee tajaajiltoota irratti amma fuula seminariin itti fakkaata warra eebbifamanii ba'anii qorannoo geggeessa irraa yommuu laallu 77 jedha.
gaa'ela isaanii keessatti rakkoo qabu warri tajaajilan si'anaa'edha. This is ethics. Kun amma karaa tokko yoo fudhannee ilaalle naamusuma akkaataa isaa itti of ilaalaa jiranii akkaataa biyya lafaa keessatti istaandardii biyya lafaadhaaniti of safaraa jiru. Darbeesi tajaajiltoonni 52 pornoografii ilaalu qorannoo ta'een pornographic pictures pornographic filmii inni ilaalu kun amma Fiilmii fi fakkii saalquunnamtii. ayyee kan ulfinuma waaqayyoof hin taane yaa ennume achi keessatti involvedidha. 38 gaa'ela isaanii diiganiiru warra inni irratti geggeessa irratti achi qorannoo isaa keessaa jechuudha. Kana fakkaatanii baay'ee isaa arguu dandeenya. Egaa sababa yeroo keenyaa fi kaleessaaf har'a gidduutti waa'ee naamusaa ilaalchisee adda addummaa guddaatu jira. Inni kun immoo iddoo ta'etti dhaabatatu hin ta'in waggaa muraasa keessatti 25%dhaan gadi bu'eera. Kanaaf adigaa amma xuruu ture namoonni kanaan dura turan amantoonni tajaajiltoonni amanamoodha. Mootummaan hin amanaa waa itti ramaduuf jechuun koo kaasherii yookaan immoo faayinaansii irra kaa'uuf isa namoonni jedhanii nutti himan duwwaa miti jechuu kooti. Amantoonni durii baay'ee amanamoodha. Iseen nuuf utuu hin ta'in it has to be concrete and objective jechuun wanta qabatamaa ta'uutu irra jiraata isa jedhuuf jedheetanii kana kaase. Kanarraa kaanee gara waldaa kiristiyaanaatti immoo gaafa dhufnu waldaan kiristiyaanaa maal fakkaatti waaqeffannaan maal fakkaataa isa jedhu amma sanii akka amma dubbanne kanatti dur namni barii halkanii ka'e waldaatti yaa sa'aatii 3-4 deemee waaqeffata. Koomitimentiin tajaajiltootaas baay'ee gaariidha. Dubbii waaqayyootiif of kennoodha jennee dubbachuurra hundumaa namooti akka wal bukkee qabanii kompeer godhaniif jedheetani dhaggeeffattoonni keenya. Waldaa guddaa tokko irratti ammas akkuma kana ammas qorannoo magaalaa isiitti himu. Sababi isaan nama gargaare waan hin yaaduuf asirratti. Qorannoo kanarratti waldaa guddaa jedhamee waggaa 10-15 gidduutti waldaan kun maal akka inni ta'eeti qorannoo geggeessani. Waaqeffattoonni amantoonni maal fakkaatu? Tajaajiltoonni waldaa sanaa maal fakkaatu? Guddataa deemu moo? Amantoonni dabalaa deemaa jiru moo? Jireenyi isaanii eessatti adeemaa jira isa jedhuti namoonni gaafa qoratanii kan nama dhibu yoo jiraate baay'inni amantootaa waggaa 15 dura 87 qaba ture waldaan sun. Waggaa 15 booddee garuu 7,000tti gale. Walakkaatu hin ta'in 87 keessaa 9%tti gale. From 100% dhibba tokko keessaa 7,000 wayii jechuun 9%. Waldaani guddaan kun kan inni dhaabee ture baay'inni geggeessitoota waldaa sanaa 458 turan. Itti aansee garuu nama 99tti galani. Hin baane because waldaan cufan waan ta'eef. Waldaa akkuma banamuti cufama miti biyya ormaati. Hin cufanii fixan. Waldoota meeqa cufame yoo jettanii waldaa 157 cufame kana gidduutti 457 keessaa 300tti galan. Dabalaa kan deemetuun ta'ini kan guddataa deemetuun ta'ini waldaan cufamuutti ka'ee jechaadha. Achi lafa qorannoo sanan ofii kootii arge keessaa. Waa'ee isa gara biraagaa yoo as keessatti dhiisne amantoonni koomitiidhaa dhaquudhaa fi eessa dhaqan warri kun yoo jenne kallattii adda addaa kaasuu dandeenya. Inni kaan achitti badee inni kaan booddee deebi'ee barri keessa jirru kunis baay'ee salphaa miti. Kanaaf iyyuu wanti guddaan nuyi kaasnu koomitimentiin yookaan of kennanii jabaatanii waaqayyotti intinii ta'uuni waaqeffachuuni eengaddaaf kaleessa har'aa kompeerii goone rakkoo mataasaa dadda'ee qaba. Booddee isaatiinis yeroo eengadda namoonni waaqeffataa turan akka biyya keenyaatti pireesheriitu alaan jira. Inni kun dhiibbaa mataa isaatii danda'ee qaba. Har'a garuu tarii waa tokko dubbadhee naabas irratti warra kooministootatu yeroo sana maal jedhanii amantoota baay'een isaanii akka isaanii waaqeffanne yeroo irraan gaarii namni tokko amantoonni akka nama mismaara girgiddaa wayiitti rukutuuti. Amma alaan dhiibbaan irra jiru rukuttaan jiru
jabaataa deemu. Garuu sun hin jiru taananii liibiraaliidha taananii liibiraalizimiin adagaa guddaadha waldaa kiristaanaatiif. Yeroo akkasii keessatti waaqeffachuun jabaachuun jilbeenfachuun because rakkoon hin jiru kaa. Rakkoon jiraatee naan garuu namni jilbeenfata. Nassarrii rakkoon jiraatu jechuu koo miti. Wantoota hedduu kaasuu dandeenya. Kanaaf yeroo keessan baay'een fudhadhee dhiifamaa wajjin. Baay'ee ulfaadhaa waan qorannoo irratti hundaa'ee waan qabatamaa waan namni irraa barachuu danda'udha kan isin kanarratti kaastanii. Kallattiimaan gara faarfataa addisuuttan dhufaa. Faarfataa addisuu miidiyaa irratti argachuun salphaa miti. Inni sababa mataa isaatii qaba amma hin kaasu yeroo hanqina yerootiif jecha garuu ayyamamtee akka kana dhufuu keerra deebi'ee gooftaan si eebbisachuun barbaada. Qaroo ijoo biraa dhimmi qaroo ijoo biraa kun dhimma dhalootaati jettee akka itti yaaduun kee natti toleera. Gaaffii wal fakkaataadha kana Dr. Zarihuuniif kaasee wajjiniini naamusni faarfannaa fi faarfattootaa inni bara kanaa fi isa duraa wajjiniin yeroo ilaaltu maal fakkaata? Walumaa galatti waltajjiin keenya maal fakkaata? Akkamis ta'uu qaba jettee yaadda? Akka faarfataa hangafa hordoftoota hedduu of jaafii jaallattoota hedduu of duubaa qabdu tokkotti kanarratti yaadanuu qodi. Tole galatoomaa waan asirratti dubbannu kun murtoodhaaf yookaan qeeqaaf akka hin taane namni konsiideri yoo godhe gaariidha jedhee yaada. Gara gaaffii keetti yeroon deebi'u waan ture baay'ee isaa dubdeebii isaa background isaa wal keessa jirra waan ta'eef kaaseera Dr. Zarihuni. Har'a garuu practically maaltu lafa jira waan jedhu yeroo keenyatti waan argine amma namoonni duraan turan maal turanii amma immoo maaltu jira wanti nu komachiisu immoo maaltu jira waan jedhu irratti ani kan hin kaasuu barbaadu normaali waan yeroo gabaabaatti ka'ee dhumu miti kuni. Haa ta'u garuu waa'een naamusaa faarfattoota durii amantoonni hin kaasu. Bakkee masaa yoo ilaalle jechuudha amantoonni kan kaasanii namoonni durii namoota muraasa ta'aniitu biyya irratti dhiibbaa gochaa akka isaan turanii faarfannaa isaaniitiinis jireenya isaaniitiinis dhiibbaa gochaa akka isaan turan yeroo tokko tokko bara isaanii wayyaa jedhu namoonni. Warri kaan immoo yeroo sanaa namoonni afaan yeroo sana turan afaan murtaadhaan waan faarfataa turanii faarfannaa yoo hin dhageenye guddanne turree nuun waaqayyo bara kana nuu fide kan jedhan jiru. Yeroon kun dhaloota kanaaf yeroo gaariidha yeroo itti waaqayyo dhaloota baay'ee kaaseedha. Ani dhaloonni kun ka'uu isaatti waaqayyo dhaloota kana kaasee yeroo akkasii fiduu isaatti baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Maaliif dur namni fagootti dheebota ture. Waan fagootti dheebotu of keessatti gaafa argu namni baay'ee keessumatti hawaasi keenya carraa akkasii irraa argachuudhaa fi sagara boodaati gatii ta'ee fi ani gammachuu isaa baay'ee hin gammada. Nan bu'a yeroo yaadu jechuudha. Gara naamusa isaatti gaafa deebinu gargar baafnee ilaaluu dandeenya isa jedhu xiqqoon ulfaata. Maa inni naamusaa waaqeffannaa waldaa fi sagalee waaqayyoof tajaajilaa hafuuraa isa jedhamu sana faarfattoota waldaa irraa adda baafnee yoo ilaalla jenne xiqqoon ulfaata. Kanuma waldaa wajjin walitti qabee amma tokko waanuma waldaan keessatti wajjin yoo hin kaase natti tola. Hojii tokko yookiis hojjetaa tokko nama asii hojjetu mana kana keessaa hojjetu naamusa mana kanaatu hojjetaa isa godha. Naamusa mana kanaa fi naamusa mana hojii isaa sana eegeen hojjenne yoo ta'e fakkeenyaaf warrumti hojii nullee egaa hojii ayyaanaa hojjennaa hojii professionalii warra hojjetan iyyuu naamusa ogeessi fayyaa tokko naamusa mataa isaatiin eeggatu yoo ta'e hin ari'ama. Nageekkachiifama isa booda maal ta'a hin ari'ama. Barsiisaan akkasii namoonni kam sadarkaa kamirrayyuu kan jiran jechuudha waan ittiin madaalaman qabu. Inni naamusi inni mana keenyaa immoo naamusa hundumaan oli. Naamusa hojii sana madaaluu hin qabu yoo ta'e namni kamiyyuu
turuu hin danda'u. Pirinsipiliidha kun. Garuu maaltu wal fakkeessee akka nuyi naamusi keenya badee yeroo muraasaa miliqnee jiraachuu akka nuyi dandeenyuu fi mana kana keessa irratti dhiibbaan akka ta'u kan godhe isa bara kanaa maaltu kana godhe tokko jalqaba naamusii waliigalaa naamusa hojjetootaa gaafa kufu waldaa kuffisa. Waldaan gaafa kuftu immoo biyyis duukaa kufa. Gatii ta'ee fi wal fudhannee wal duukaa deemaa gatii jirruu fi amma adda baafnee kan keenya kan warra faarfattoota duwwaa haasa'uun isaa xiqqoon ulfaata. Wal keessa yaa'aa jirra gatii ta'e. Akka faarfataa tokkotti akka kootti garuu waan adamuu fi waan yaadu waan amma jiru lafa jiru yoo yaade faarfattoonni inni jalqabaa waldaan kiristiyaanaa kan isaan kana keessatti gara rakkina kanaatti dhufan baay'een isaanii kan yaadu faarfattoonni akka nama hojii wangeelaa hojjetutti hin ilaalamne. Biyya kana keessatti akka nama hojii wangeelaa hojjetutti waldaan hin yaaddu. Garuu amantoonni waan barbaadaniifitu waldaa keessa jiraatu faarfattoonni. Inni lammaffaan immoo akka hojjetaa waldaatti waan hin ilaalamneef karaa isaan irra ba'aniif irra galan eessa akka isaan oolaniif bulan maal akka isaan nyaataniif dhugan gaa'elli isaanii maal akka ta'eef ijoolleen isaanii maal akka taate immoo namni ilaalu hin jiru. Yoo isaan waldaa dhufan baga nagaan galte karaa deemte eessa turte jedhanii gaafachuudhaa kana jechuudha. Inni kan biraa inni dhumaa jireenyi hafuura isaanii maalirra jira faarfattoonni kun eessa jiru yoo jedhanii gaafataniitu naamusi isaanii waan isaan irraa kufaniif irra jiran maalirraa akka kufaniif maalitti gaarii akka ta'anii fi mana isaanii keessa nagaa akka isaan qaban kan inni beekamu achi. Maaliifi hawaasummaan namaa yoo miidhame nama ayyaana waaqayyoo fudhatee nama waamicha fudhatee hojii wangeelaatti waamamee tajaajilu tokkooni maalirraa akka inni kufe kan itti beektu jireenya hafuura isaa yoo beekte irraa kan hafe kufaatiin isaa beekamuu hin danda'a jedhee yaadu salphaatti. Maaliif namni rakkina isaa uffachuu danda'a gatii ta'e. Utuun gara naamusa faarfattootaatti hin dhufini ani faarfattoonni keenya kan isaan miidhaman kan keenya isin kan keenya kan kooti namatti hin jiru dhaban. Anama biyya kana keessattis haa ta'u Dr. Zarihuun beekaa namoota bakkeetu isin kan keenya nuun jedha malee waldaadhaan ati waldaa kootii ati kan keenyaa miisi jaallannaan jedhe dhaga'een beeku amarraatti. Maal nyaatu ijoolleen kun maal dhugu eessa oolu eessa bulu barataniiru hin baranne eessatti qabamanii jiru. Fakkeenyaaf biqilaadhaanii yoo inni deemee 7 ture eessa turte biqilaa namni ittiin jiru hin jiru. Warri gaa'ela qaban gaa'ela isaanii keessatti yoo eegaman amma tokko warri ijoolleen kun warri gaa'ela hin qabne lafa isaan itti kufan namni beekuu danda'u hin jiru kan isaan qaban waldaadha. Maatii waldaa kiristaanatti kennaniiru gatii ta'eef jechuudha. Inni lammaffaanii akka isaan kanatti galan kan godhu isaan waldaa kiristaanaatti yeroo waamamanii dhufanii hojii waaqayyootti gaafa dhufanii waldaa sana haadha godhatanii wajjin jiraachuu dadhabudha. Inni lammaffaan akka haadhaatti ilaaluu dadhabu. Haati yoo miilli ishee hin okkolti taates yoo iji ishee hin argu yoo taates ofii hamtuu haa taatu malee yoo harki ishee hin hojjetu ta'es yoo mataan ishee hin hojjetu mataan ishee sirrii miti ta'es haati maaluma haadhuma. Nan ilaallatu kun nan ilaallatu an kanan beeka sanan beeka nati jette nan ilaallatu ani ammayyawaadha ani booddeettafaadha ani dadhabaadha ani ijoollee jaarsatu hin jedhini haadha taanaan dhagaamuu qabdi. Dhageetti argachuu qabdi. Waldaan kiristaanaa immoo dirqama haadhummaa ishee bahuu qabdi. Bu'uura naamusa keenyaa si kaasee irratti itti ce'uudhaaf. Isa booda kun hundumtuu gaafa dhibu cheeniin kun gaafa dhibu namni lafa barbaade oolee lafa barbaade bulee waan argate nyaate waan argate dhugee lafa barbaade yoo dhaqee gale
amma yakka kan biraa mana waajjira poolisiitti isa geessuun hojjennetti hamma kanatti eeguutu ture waldaa kiristaanaa. Naamusii kan badee har'a miti. Naamusiin bade jedhamee kan inni ofishaalii baramee gaafa namni waajjira poolisiitti hidhamuu jalqabudha. Iji isaa yeroo mul'atu. Iji isaa mul'ate faarfattoota keenya irratti hojjettoota keenya irratti wanti kan biraa himanni hadheessi kan biraa ka'ee gaafa namni waajjira poolisiitti himatamuu jalqabu gaafa inni bakkeetti bahee odeeffamudha kan naamusi badeera jedhame. Egaa sun hundumtuu waldaan kiristaanaa keessa iyyuu galee jechuudha. Kanaaf warra durii irra iwayyuu yoo jettee warra durii gatiin hin beekneef warri har'aa iwayyuu jedheen darbaan. Warri har'aa iwayyuu. Maaliifi sababii ammaarraa kan hafe ani ilaaleera warri har'aa iwayyuu. Garuu naamusaa hojii sana madaaluu fi jireenya isaanii sana madaalu yoo kan isaan dhabaniif sababa kanarraa kan ka'e jedhee waan yaaduu fi warri har'aa gadhee mitii jedhee man darbaan. Warra durii warra hin beekne akkasitti haasa'uun qabu. Gooftaan si haa eebbisu kallattii lachuutiin iyyuu qaawwa mul'atu gamaa waldaatiinis gamaa faarfattootaanis waan jiru haa boodee jirta. Waan hedduu kallattii irra ilaalamu ta'u kallattii babbareedaa kaastee addu gooftaan si haa eebbisu. Gaaffii biraatiinis booda waa walitti deebinuuf hammana jedhee gara hojjetaa wangeelaa Abdusaalaamittan dhufaa. Egaa waldaan imaanaa walitti kennaa kan keenyas geesse. Akkuma biyya keenyaatti Oneesimoos fa'aa abbaa keenya Lubbuu Guddinaa Tumsaa fa'aa isaan booddees abboonni gurguddoo hedduun imaanaa kennaa dhufaniiru. Jenereeshinii asumatti immoo asuma ruumii kana keessatti immoo istiidiyoo kana keessatti immoo Dookter Zarihuun fa'aan kan isaanitti kennan warra akka koo warra akka keetiittidha. Yoos waldaan kiristaanaa isheenarra imaanaa fuutan kun gara kamitti deemaa jirti? Waldaa immoo badii hamaa irraa hambisuudhaaf maaltu godhamuu qabaa? Atis akka hojjetaa wangeelaa tokkoof dhaloota barsiisaa jiru tokkotti maal qophii akkamii qabda? Yaada kennu qochi daawwattoota. Eebbifamee jalqabaa sagantaa kana fakkaatutti keessumaa qaroo ijoo biraa kan bakka hunda arguu barbaadu kanatti waafeeroo keetiif. Jaansuudhaan gaaffiin ati kaaste gaaffii jecha muraasaan deebisan jedhee hin amanu bal'aa fi qorannaa guddaa kan gaafatu qorannooleen ammoo hin jiran jechuu miti kana jechuun. Dhuunfaanis tahee gartuunis tahee dhaabbataanis qorannaan garaagaraa ni jira. Jalqaba waldummaan kiristaanaa achumaas dhufa siituu hundeeffamuma sirraa eebbifumarraa kana qabdi. Bifti hariin waldaa kiristaanaa keessatti uumamee hin jiru. Additionally waan dabalattee muraasa haa qabaattu malee. Yeruma hundooftus waldaan kiristaanaa namoota Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan fayyan walitti qabama isaanii tu waldaa kiristaanaa jedhame. Walitti qabamni kun ammoo yeruma hundaa'u Yesuus hogguu dubbatu waldaan kiristaanaa kiyyoo galaana darbame yookaan ta'an shabaka qurxummii qabuudhaaf baharitti darbanii jaannaa keenya. Naa shabaka baharitti darbame fakkaata kiyyoo galaana darbame waan hunduma waliin fiddee dhufte. Achumaas dhufa siidhaa waldaan bifa garaagaraa gaafa namaraa jingurguru jaansan naa bifa qeerreensaa qabaattee dhufte buburreedha. Osoo san keessa dhuftee jirtu gara irraa hogguu dhufnee waldaa imaanaa irraa fuudhan jettutti gaafiin kee xiqqoo ulfaataaf guddaa ta'a. Imaanaan qaamni fayyaalessi tokko dhalootatti aanutti waan kannu. Amma immoo qaamni irraa fuudhu jirus qaamni itti kennamu jirus lameenuu dhukkubsataadha. Kana jechuun waldaan kiristaanaa dhukkubsattuudha jechuu miti. Waanuma buraa burree reefu jenne santu jira kaja'uu fi. Egaa waldaan kiristaanaa irraan tana nuti itti dhufne maal fakkaatti jennee hogguu laallu isii kitaaba keessa jirtu san isuma seenaa keessa deemaa turte santu jira. Kanuma fakkaatti. Guyyaa tokko nama tokkootu konkolaataa keessa osoo teenyu biyyi kun garam deemti jettee yaaddaa naan si kaasee waan deemu. Ati garam deemti jettee yaabbattee jeetiin gaafadhe. Sababis waan tokko gara inni deemutti wajjin imaluuf yaabuun qofti sirrii miti. Amma namoonni hedduun toora isaanii irra deemutti waan hin jirreef waldaan bifa dhabde. Egaa waldaan irraan tanaa garam deemu jirti yogguu jennu waldaa laalchisee waan sadii kaasuu qabnaa jee yaada. Tokko karaa macaafa qulqulluudhaa waldaan kiristaanaa eenyu kan jedhu. Lammaffaa seenaa keessa maal turte inni sadaffaa arra maal jirti amma kana ka dubbachuun nurra jiraatu. Amma waldaan nuti fuudhu jirru waldaa akkamii jennee hogguu dhufne ilaallu.
waldaa carraa guddaas qabdu balaa guddaas qabdudha. Carraan guddaan siidha waldaa irraa keessa dhaloonni akka jirutti kanaan duran turre keessumaa baay'inni namaa faayidaan qabu warri jira ani immoo ni nama baay'inni faayidaa qaba kitaabni qulqulluun silaa 3,500 jeenutti ni himu. Baay'ina duuka bu'aa malee baay'inni amantootaan barbaachisu isa jiru sanitti namanuun ni barbaachisa baay'inni amantootaas kitaaba qulqulluu irraa ragaa qabna waan ta'eef. Waldaa dhaloota hedduu qabduudha. Waldaa ammas dhaloota barate macaafa qulqulluu hubachuu danda'u barreessuuf dubbisuu danda'uun guutamtee waldoota kaleessaarra waan fooyya'eetuun hedduu qabduudha. Gara gaarii si hogguu dhuftu. Keessumaa namni kitaaba qulqulluu beekee karaa ittiin haasa'u waldaa qabdu amma. Balaan ammoo jiru maalii hogguu jennu balaawwan lamaa jira mire tokko kan raajaman isaanii nurra raawwatamaa jira. Lammaffaa immoo kan yeroon qofa osoo hin ta'in nuti uumne balaalee raajaman bara dhumaatitti waldaa keessatti wantoonni ta'an hundinuu nutti himamaniiru waanuma sanitti haa jira balaan raajame. Inni nuti uumne immoo jira gaa. Inni nuti uumne keessumaa Afrikaa keessatti dhuftee hogguu fi ilaaltu balaa kiristiyaanummaa Afrikaadhaa 5 jedhamuun kaasan yeroo hedduu. Balaan kiristiyaanummaa jalqabaa Afrikaa keessatti osoo Kiristoos hin beekne kiristiyaana ta'uudha. Namoonni Kiristoos hin amananii egaa dhufan booda duuka bu'aa ta'anii Kiristoos hin baruutu irra jira. Garuu balaan keenya inni guddaa fi hangafa har'aan tana qabnu waldaan kiristiyaanaa imaanaa irraa fuudhaa jirru Kiristoos osoo hin ta'in namoonni keessa kan mo'an Kiristoos osoo hin ta'in sirni amantaa keessa kan mo'e hayimaanotanyaa isii jennu sani. Kun immoo egaa balaawwan hanga irraa turan keessa adda godha. Keessumaa namoonni akka taatota diraamaatitti waa hundumaa ta'uu danda'an waldaa keessatti iddoo qabachuun kun Kiristoos caalaa bifa Kiristoos caalaa bifa namaa kan keessa mul'atan kiristiyaanummaa Kiristoos keessatti iddoo hin qabne osoo Kiristoos hin beekne kiristiyaana ta'uun baay'ee guddaa ta'ee jira. Inni lammaffaa wal makiinsummaa kana isa qiyyeet ja'an wal makiinsummaa kanaa jira. Aadaan hin hafne maal hin hafne aadaan akka barbaachisummaa isaatti waldaa kiristiyaanaa keessa jira sababis waldaan kiristiyaanaa achumaas dhufasi aadaadha mohaadhaa bitaa dhufte. Achumaas dhufa amma waldaan kiristiyaanaas aadaa qabdi garuu immoo waldaan kiristiyaanaa aadaa miti. Aadaalee bitaa dhuftu malee. Karaa kanaa aadaan yookaan ta'an amalli naannoo fi namoota ol ka'uun jira. Isa bira darbee kiristiyaanummaa Kiristoosummaa jireenya lubbuu ofiitiif osoo hin ta'in bu'aawwan alaa argamaniif jijjiirama jireenya dhuunfaa ofiitiif hordofuun balaa guddaa waldaa kiristiyaanaa isa bara kanaati. Inni kun ammoo kitaaba keessaa isin dabamne. Isa bira darbee gaammoo sobdootaan iddoon qabatamaa dhufuudha yeroo hedduu nuti kan laallu garuu immoo isa miti balaan guddaan biraa warri dhugaa beeku dubbachuu dadhabuudha. Balaa guddaan har'aan tanaa tokko. Namoonni dhugaa beekan hundinuu waaqayyo firdii akka nu jaanii moggabbaan. Waaqayyo firdii kana taanaan amma ani maaliif hin tajaajilaati waldaa keessa ta'a. Firdiin kan nas ta'uu baatu nama firdii kan nu ta'uu baatullee firdii kan nu jechuun gara biraatiin bara addaan baasu wanta tokko irratti waan sirrii fi qajeelaa hin taane himuu jechuudha. Har'a namoonni teolojiidhaan ga'umsa qaban bilchina waldaa keessa turanii tajaajila keessa waamichaan kannaa garaagaraan jiran dogongora argan irratti hin dubbatan. Maaliif hin dubbanne eenyutu abbaa firdii na godhee jaan. Inni kun egaa dhukkuba keenya guddaa amma rakkisaa jiru. Firdii miti karaa kanaa hubachuutu nurra jira. Inni kun balaa keenya waldaan keenya garana deemaa jirti. Caalumatti yeroo jallina osoo arginu callisnu keessa jirra. Isa bira darbee immoo gaa hawaasa sobaaf mijjatu bal'isuu keenya balaan guddaan waldaa amma isin nuti fuudhaa jirru yoo fudhattee ilaalte tajaajilaaf bakka tokko yoo dhaqxe maati kitaaba qulqulluu barsiiste yoo ta'e nama kan ayyaana qabu tokkoo fi wajjin fidii qottu nuun jaan yeroo hedduu oguu barsiisuuf dhaqnu. Na barachuun sagalee waaqayyoo barsiisuun kan ayyaana biyyatti hin fakkaanne jira. Amma waldaan kiristiyaanaa amma jirtu hedduun isaanii tajaajilaan kan ayyaana qabu jechuun kan fooxaa namaa kalarii si himuu danda'u, kan shaashii namaa waamu, kan maqaa namaa waamu, kitaaba qulqulluu namatti himee jireenya keessan Kiristoosiif mijjeessaa kan namaan jiru tajaajilaa miti amma. Kanarraa kan ka'e xiqqoo tajaajilli waldaa keessatti wantoonni kana fakkaatan jira. Kan jechuun ammoo dhibbumaa dhibba jechuu keenya miti gara waldaan eega kana fakkaatti ta'e waldaa kana balaarraa hambisuuf maal godhuu qabna yaada jirtu godhufnu. Jaallannis jibbines nuti tajaajiltoota dhaloota kanaati. Guyyaa miti kan nufiti. Amma akka warri alaa jiru abboosatti waan jaammeetanii carraa namarra kufu abboosatti miti kan nufiti. Waaqayyumaatu Abdusalaam Addisuu Zariuu Biqilaa eebbaan bara kana keessa tajaajiltoota akka ta'an file. Kanaaf yaada waaqayyoo kana dhibbumaa dhibbatti amannee yeroo kanatti jaallannus jibbinus tajaajiltoota waldaa kanaati. Waldaa kana hambisnee gara fuulduraa deemsisuuf maal godhuu qabna? Egaa waanuma sadii jira tokko waldaan eenyu akka taate sirriitti barsiisuuf dhaloota duuka bu'aa godhuudha.
dhaloota duuka bu'aa ta'e oomishuun waldaa keessatti duuka bu'ummaa caalaa miseensummaan iddoo guddaa qaba. Inni xiqqoo xiqqaate duuka bu'ummaaf iddoo guddaa kan adeemuun waldaa hambisuu danda'a. Inni lammaffaadha immoo dhugaa fi sobaa fuulaa fuula dubbachuun dirqama. Sadaffaa akkam banne of eeggachaadha. Ofiifis warra biraa oolchuu qofa osoo hin ta'in ofiifis of oolchuudhaaf waldaa keessa warra jiran akka eeggatan garsiisuun waldaa kanatti fufsiisee ceesisaa jeetii namana. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Namooti ani isiniif affeere kun baay'ee waan gurguddaa of keessaa qaban kophaa isaaniitu wajjiniin dabarseeti daqiiqonni akka hin geenye beekamaadha. Waan gurguddaatu ituu keessa jiruuf gabaabina yerootiif jedhanii gaggabaabsaatti jiru. Mee keessummoota koo keessaati dhumarratti faarfataa Biqilaa gaaffii tokkoon dhiyeessa. Yaada amma hojjetaa wangeelaa dubbate keessatti chaalenjii waldaan kiristaanaa amma keessa jirtu waan ishee mudateeru miidhama isheen keessa jirtu kakaasee jira. Keessumaa shaakalli sobaa nama goyoomsuu wanti karaa gadhiise baay'achaa jira. Akka Afrikaatti wantoota 5 inni kaase keessaa tokko jechuudha. Innaa faarfannaani toora waaqeffannaa gadhiisuu shaakalawwan hin barbaachifne akkasii dhufuu keessatti faarfattoonnis gahee qabu jedhama. Isa kana akkamittiin ilaalta? Raajima tokko duwwaatti qubaa qabnaa yookiin immoo namichi barsa wangeela barsiisuuf waldaa sana hundeesse duwwaatti qubaa qabna garuu faarfattoonnis as keessaa gahee qabu jedhamee yeroo komatamuun argama. Ati kana akkamittiin ilaalta? Walumaa galatti immoo faarfannaani amala faarfannummaa isaa eeggatee boca sirbaa fa'aa wajjin qabaatiin akka deemuuf maaltu godhamuu qaba? Waan jenereeshinii ammaa kana keessa jirtuu fi wanta argituuf waan dheebottu tokko irraa dhaabbatteetu dubbattee. Tolee galatooma. Waaqayyo si haa eebbisu. Asirratti xiqqoo yaadi ani qabu. Naamusni waldaa keessaa akka badu gochuu keessatti faarfataanis qooda hin dhabuudha yaadichi. Eeyyee sirriidha qooda qabaachuu danda'u faarfattoonni danda'uu duwwaa miti hin jiraata. Akkamittiin jiraata faarfataan hordoftoota hedduu qaba. Amma fakkeenyaa fi faarfataa Addisuu hin jaallannaa namni baay'een hin jaallata. Sababa baay'ee isa jaallatuu fi akka Addisuutti namoonni faarfatan baay'eedha. Keessa ba'anii akka Addisuutti kan deemanii akka Addisuutti kan maayikii qabatanii akka Addisuutti kan dubbatanii namoota baay'eetu jiru. Jaalalumarraa kan ka'e jechuudha. Yeroo kana akkuma wanta gaarii addee kana fudhatanii tunni waa balleesses akkasumadha jechuudha. Ana birattis akkasuma namoonni na jaallatan na booddeedhaan kan ka'an dhaloonni ni jiraatu. Akka kootti kan haasa'anii akka kootti kan maayikii qabatanii akka kootti kan faarfatanii akka kootti kan yeedaleessan baay'een jiru. Akkuma kana immoo yooni ka'ee waa balleessee wanta ni balleesse sun jaalala naaf qaban irraa kan ka'e wanta sirriitti fakkaachuudhaani wanta sana irra deebi'u jechuudha. Fakkeenyaaf aktii waldaa kiristaanaa hin madaalle tokko tokko aktii waldaa kiristaanaa hojii walitti hin dhufne tokko tokko iddoo aarsaarra dhaabattee gaafa agarsiistu jaalala guddaa siif qaban sanarraa kan ka'e wantichi sirriitti fakkaate fudhatanii ka'u nama 3-4tti dabarsu utuma jedhanii balleessu jechuudha. Akkeessuu keessa wanta baay'een baduu danda'a. Kanaafi aktii keenyarraa kaasnee ilaaluu qabna of ilaaluu qabna. Amma yeroo darbee maqaa biyya tokko siniin kaasu biyya ho'i deemeen dhuma sagantaa irratti ani tajaajilli kee baay'ee nutti toleera Waaqayyo si haa eebbisu naan jedhuun se'e. Jaarsoliinis guutaniiru dargaggoonnis guutaniiru. Mee ilaalaa rifeensa isaa jedhan jaarsoliitu rifeensa koo dargaggootatti agarsiisu. Ani waa'ee faarfannaa kaasuun se'e isaa waa'ee rifeensaa kaasu. Aktii keenyarraa kaasnee rifeensi koo guddaa ture duraan. Amma gaafa rifeensa qannasu bakka itti tole. Asumaan garuu wanti naa beekamuu qabu booddee guddisuu nan danda'a. Gaaffii inni lammaffaanii amalli faarfannummaa isaa eeggatee akka deemu waldaan maal gochuu? Akka deemuu fi yeroo tokko faarfannaaf sirbatu wal makeedha yeroo komata agarra. Suni faarfannaa ta'e akka deemuuf maaltu godhamuu qabaadha? Inni jalqabaa waldaan humna faarfannaatti amanuu danda'uu qabdi. Isa jalqabaa gahee faarfattootaatti hin darbiin waldaan mataa isheetii humna faarfannaatti amanuu danda'uu qabdi. Faarfannaanii
callisamee manu waldaa keessa seennee hamma lallabni lallabamutti kan itti yeroo dabarfannus miti akkasitti kan yaadan jiru akka ittiin bashannanuu wayii akka ceesisa wayiitti kan ilaalan jiru faarfannaan garuu ceesisa sotuu hin taane akkuma gosoota waaqeffannaa warra kaanii kan ittiin waaqayyoo waaqeffannu karaa ittiin waaqayyoo darbe hojjetu meeshaa waraanaa waaqayyoo isa guddaadha faarfannaan. Maaliifi uumamumaan lapheen namaa kuni muuziqaa wajjin qaanyaamee waan uumameefi amma teessee namatti akkasitti qooda odeessitu gaafa yeedaleessitee faarfattee wangeela namatti himtu ariitiin yookiis immoo dandeettiin laphee namaa argachuu isaa baay'ee ol kaa'ata. Kanaaf faarfannaan karaa ittiin wangeelli dhaloota bira gahu karaa ittiin lubbuu haaraan baay'een gara mootummaa waaqayyootti ittiin booji'amu waan ta'eef waldaan kiristaanaa ilaalcha faarfannaadhaaf qabdu sirreessuu qabdiin jedha isa jalqaba. Inni lammaffaan immoo kan keenyadha kan faarfattootaati. Intentionii ittiin faarfannu sirreessuu danda'uu qabna. Gaafan akkas jedhu namoonni tokko tokko ittiin waaqayyoon ulfeessuudhaaf kan faarfatan jiru. Namoonni tokko tokko immoo ittiin ulfaachuudhaaf kan faarfatan jiru. Isaan kana lamaan keessaa filachuudha. Faarfannaan nun ittiin ulfaachuudhaaf kan faarfannu yookiis nun ittiin mul'achuudhaaf ittiin namoota ija namaa keessa seenuudhaaf kan faarfannu tun taane Kiristoosii mul'isuudhaaf kan faarfannudha. Isa kana ta'uusaa beeknee jennaan galmi faarfannaa kaayyoon faarfannaan faarfatamuuf kana ta'uusaa beeknee jennaan rakkoon naamusaa kun hin dhufu jechuudha. Namooti tokko tokko darbee nan argaa keessaa piik ta'anii mul'achuudhaa fi namni waan baay'ee fayyadama. Humna isaa isa dhumaadhaan jechoota qabu isa dhumaadhaan bakka sagalee dandeettii yeedaloo baasu isa dhumaadhaan tu namoonni ijibbaata falmatanii uumaadha. Hin argina kun hundumtuu utuu Yesuusii mul'isuudhaaf ta'e gaarummaa isaa. Kaayyoo maaliif akka faarfannu adda baasnee beekuu danda'uu qabna. Utuu kun ta'eetii rakkinni hundumtuu dhufuun jedha. Galatooma. Waan gaarii kaastee gaaffii wal fakkaataa immoo kan inni waan faarfannaa faarfattootaaf kaasuu fi ga'ee tajaajila keessattuu kana duwwaadhachuu koo miti. Garuu namni waan irra jiru irrattitu ciniinsifataa hin dubbisaa irratti kadhata. Nu caalaa waa'ee faarfannaa beektu jedhee malee faarfannaani Dookter Zarihuun hin ilaallatu hojjetaa wangeelaa Abdusalaam hin ilaallatu jechuu koo miti. Kanaaf gaaffii biqilaa sanaa gara faarfataa baay'ee jaallannoo fi hangafaatti gaafan fidu gaaficha irra deebisuu nan barbaachisu miti. Mee addu maal jetta daqiiqaa murtaa'eef. Okay, galatoomaa bikooni kaaseera yaaleera. Ani sila qaawwa isaati kan hin dubbadde kanaa gara isaatti galuufanii marsaa lammaffaa na gaafattee waan ani eegeef jechuudha. Yeroo ammaa ani wanta ilaalchee dubbadhu faarfattoota gaafan jedhu namooti amma faarfannaa waaqeffachiisu wanti jedhamu jira. Isa sanarraa adda namoota kennaa faarfannaa qaban ilaalchee dubbadhaan. Maaliifi baay'een isaanii warri kennaa fi dhuguma kennaa faarfannaa qabu waamicha akkasii qabu jedhee warra nama nurraa komee baay'een qabu waan hin ta'eef. Isa biqilaanii waa'ee naamusaa gaaffiitu biqilaa gaafatti biqilaanii irraa deebiseera. Gaarii wanta inni kaase baay'een itti tola. Naamusi faarfattootaa xiqqoo ishee waldaa haala waldaan irra keessa jirtu keessatti gahee inni qabu maa inni waanuma itti dhaqan sana simatanii fudhachuu. Fakkeenyaaf namichi inni lallaba ta'e yookaan amma si'ana afaan kan biraatiin raajii jedhamu jira. Isaanis yeroo isaa waltajjii qabatanii waan hin barbaachifne tokko barsiisa dubbii waaqayyootiin ala waldaa keessatti gaafa isaan shaakala godhanii wanta sana fudhatanii daboo ijaaramanii duukaa tumsanii waanuma isaan godhan gochuu. Waaqayyo maal barbaada dhaloota kanaan maaltu barbaachisa utuu hin jedhin sa'aatii kanatti waan namatti tolu sana godhanii nama gammachiisanii galu. Faarfannaa keessatti maaltu namni akka waaqayyoon yaadu nama godha. Dhaloonni akka inni deebi'ee waaqayyoon yaadatu lafa utuu yoo fiigaa jira ta'e dhaabbatee waaqayyoon akka inni yaadatu godha. Jechuu utuu hin ta'in
namni maal narkaa fudhataa jedhanii yaadanii faarfachuudhaa fi faarfannaa qopheessuun barsiisa dubbii waaqayyoo hundee godhachuu dadhabuun naamusa isaanii qajeelfachuun jireenya warra tajaajilanii warra amananii fi namanne duratti jireenya ifaaf jireenya dhugaa jireenya isaanii tolfatanii naamusa tajaajila isaanii madaalu sana qabaachuu dadhabuudhaan faarfattoonni rakkoo waldaa keessaa arra jiru keessatti ana dabalatee gahee hangafa qabna. Haaluu hin dandeenyu kana. Maaliifi namootumti amma biyya kana keessatti barsiisanii rakkoo qaba jedhamu namoonni amantoonni akka isaan amala badan godhamu baay'een isaanii kan isaanitti fayyadaman faarfattoota of dura qabaniiti. Beekamaadha. Kanaafi gaheen keenya guddaadha. Isa kana hinaallu garuu kanarratti hojjechuudhaa fi faarfattoonni dhuguma ayyaana akkasii waamicha akkasii qabu yoo ta'e dirqama qabu. Inni lammaffaanii faarfannaa fi sirbii wal fakkaachuu dhaqaa al tokko jedhanii namoonni komee kaasuusa jedhuu fi ani waan yaadu xiqqoo waan obboleessi koo Abdusalaam sila kaasee wajjiniin waan aadaa wajjiniin xinnoo ishee waan walitti dhufu waan qabu natti fakkaata. Xinnoo kontekstuaalaayiz gochuu yeroo yaalan maal godhu utuu hin beekin harkaa dhaqa. Amma fakkeenyaa fi afaanii loqoda naannoo tokkootiin faarfachuudhaaf jedhanii saba sana dhageessuuf jedhanii waan isaan fayyadaman suni utuma jedhanii garri isaanitti adeemanii dhaqee yeroonni waan xiqqoo ishee nama saalfachiisu irra yeroonni ga'u jira. Anaan baay'ee irriteetii na godha yeroo tokko nan saalfadha bakka hin dubbadhus nan saalfadha keessuma kootti jechuudha. Kuni maayinni tokko ofii isaaniitii burqaa mataa isaanii qabaachuu dadhabuudha. Namni burqaa mataa isaa qabu burqaa isaa sana kunuunfatee dallaatti ijaarratee akka biyyoon itti hin galle ganna akka lolaan itti hin galle bona immoo akka waarri itti hin galle kunuunfatee burqaa mataa isaa namni qabu kana rakkoo kanaa hin qabaata jedhee yaadu. Kun maaliini tokko fuula waaqayyoo duratti yeroo dhabu. Inni lammaffaan immoo bu'uura sagalee waaqayyoo dhabu. Inni sadaffaan immoo duudhaa hafuuraa wallaaluudha malee wanti akka itti faarfannaa sirba fakkaatu dhattee faarfattu si godhu hin jiru. Ayyaanni waaqayyoo sooressa. Waan itti bira geessee faarfattee nama biraan ga'uu hin dandeenyu si keessa ga'a waaqayyo. Akkuma warra darban keessaa waan nurra darbee kan si'achi dhaloota baay'ee qaqqabu iyyuu kaa'ee waan si'achi dhaloota waggaa 200-300 jiraatu bira ga'uu danda'u iyyuu nu keessa kaa'uudhaaf hin danda'a waaqayyo. Ati ta'eefi burqaa waaqayyoo abbatee qallatee utuu hin ta'ini maqaa sanaan waan kaleessa dheengaddatti hin beekamanii namni isaa waameeti yoo ta'e irraa kan hafe irraa kaataniiti yoo ta'e irraa kan hafe wanti gara sanatti nama geessu hin jiru. Kun immoo raawwatee dubbii waaqayyoo sin morma. Nuni aadaa waldaa keessatti aadaa waaqeffannaa miti. Aadaa waldaa keessa hin jiru jechuuf immoo afaanni keenya iyyuu aadaa keenya keessaa tokkodha. Miti? Garuu aadaa waaqeffannaa miti. Waan uummanni keenya kun karaa uummanni keenya nu hubachuu danda'u uummata bira ga'uudha malee nuuni wanta sanaaf deemna miti. Karaa nu irra dabarruudha wanti sun. Kanaaf akka kanatti yaaduu qabu faarfattoonni keenya jedhee yaada. Jabaannee hojjennee jabaannee naamusaan isa ta'u akkaataa faarfannaa keenya akkaataa faarfachuu keenyaan isa ta'u waldaa waan ittiin nu komatu isa ta'u warri alaa waan ittiin nu komatan isa ta'u jabaannee kana qajeelfachuu danda'u nurra jira. Kun waan haalamu miti jechuun barbaada. Aduu ko baay'ee karaa ajaa'ibaatiin yaada dabalataa yaada haaraatti nu hidhaate. Gaaffii itti aanuun gara Dr. Zarihuunitti deebi'a. Egaa yeroo keessan gabaabsuun koo hanqina yeroo qabnuufidha. Wantu sin jechoot sin dubbatan gadi qabalee waan namanuuf jechuudha. Naamusa kiristiyaanummaa badaa jiru kan egaa waldaan kiristiyaanaa akkamittiin ilaalaa jirti?
itti dammaqxeetti waldaan kiristiyaanaa mee gaafichi fa'aa waan ta'eef hin ibsu. Kana ilaalchisee kallattii adda addaan ni ilaalama. Rakkoolee amma jiran kana akkasuma si'anii gama naamusaatiin jechuu kooti. Yoo akka biyya keenyaattis akka addunyaa hunduma isaayyuu waldaan tokko miti giloobaalii malee waldaanii lookaalii isuma keessaa dhufne duwwaayyuu miti. Yommuu guutummaa isaa ilaallu rakkoon naamusaa hin mul'ata. Nu warra tajaajillu gidduuttis haa ta'u waldaa kiristiyaanaa gidduuttis haa ta'u hin mul'ata. Inni kuni baay'ee mayyuu gaa riisarchiin barbaadu. Akka nama baay'ee sila kaaseera waan ta'eef sila kompeer wal buccina qabne ilaaluuf jedheen malee akka moor saabjektiivii hin taaneef. Amma garuu wanti nu ilaalaa jirru waan ta'eef waldaan akkamittiin ilaaltii isa jedhuufi tokkoffaa irratti waldoonni kiristiyaanaa haalli amma jiru kuni jireenyi amantii jireenyi kiristinnaa wangeellii akkasuma se'anii kan fudhatan jiru. Akkuma kanaati bakka jireenyi jedhanii kan fudhatanii ilaalan jiru. Moor jeneralaayizii gochuu koon akka ittiin hiikuu naa wayyadeen. Garuu yaalii dhugaansaa iddoo gara biraa jira. Akka amma ilaallu kana ta'uu dhiisuu danda'a. Mitis immoo lammaffaa irratti immoo hubatanii rakkoo kanaa kan beekanii garuu for reasonii ta'e tokkoof justificationii adda addaa kutaa adda addaa keessaa fudhatanii kan ittiin justify godhanii barsiisan jiru. Rakkoon jiraachuu isaa beeku. Warri sadaffaan ofii kootii ilaalu inni lammaffaani amma fakkeenyaaf qulqullinni dhibuun booddee illee kaasuu dandeenya ta'an beeku. Rakkoon qabu namni akka jaallate jiraataa sababa isaa immoo iddoo tokko lama luqqisii tokko fudhatanii ilaa kanaa jedhanii kan dubbatanii necessarily kan godhanii yookaan immoo seexanni kan sammuu isaanii duuchee structurii waldaa keessa galanii kan jiranii jiraachuu danda'u. Kanaan ilaalu lammaffaan kanaan ilaalu. Sadaffaan garuu rakkoo jiru sirriitti kan beekan. Rakkoo amma argan kana sirriitti kan beekanii silaa addisuu ta'e Abdusalaam ta'e hin beeku abbaan tokko dubbateera. Garuu muraasa ta'anii mo'amanii garatti dubbatan kan dhaban. Yoo dubbatanii tokkos hojiirraa ari'amu because warri humna caalanii namoonni jireenya kana baranii yookaan immoo naamusa hin taane qabanii humna caalaniiru. Gatii kanaaf already structure iyyuu qabataniiru. Already iddoo key kan ta'e iddoo qulfii irra jiru. Kanaaf namoonni kun maaltu nagasheedhanii taa'u. Namichi beekaa fi Albert Einstein maal jedhaa kan biyya lafaa balleessu jedhe warra hamaa hojjetan miti warra ta'anii ilaalanidha. Biyya lafaa kan balleessu warra hojii dogoggoraa hojjetan itoo hin ta'in warra dogoggora hojjettu warra ta'anii ilaalantu biyya lafaa balleessa. Isaan kun akkasi rakkoon jiraachuu isaa beeku of hin qopheessine aarsaa of gochuudhaaf warra qophaa'an miti. Baay'ee mataa gadi qabataniiti rakkoo adda addaatti dhufuu danda'u sodaatanii horsiisan. In the long run jarri kun wal horaa deemu. Waldaa kiristiyaanaafis miidhaa guddaadha. Maqaan waldaa kiristiyaanaas hin bade hundumatu walitti qabamee arrabsama. Amma isaan kaasaniiru sila. Rakkooleen adda addaa gaafa biyya lafaa keessatti mul'atu waldaa keessa. Waldaan akkasumas himu. Jireenyi waldaas wangeellis akkasumas himu namoonni. Kanaaf miidhaa guddaa qaba waldaa irratti. Inni isaanii callisan kun aarsaa sodaatan jechuudha. Kiristinnaa fi yookaan immoo wangeelaaf aarsaan immoo gargar hin ba'u. Wangeelliif aarsaan waan baay'eetu aarsaa ta'a. Wangeela sirrii gaafa dubbannu jireenyi keenya aarsaa ta'uu danda'a. Egaa ni dhumaachuu kooti ofii keenyaa aarsaa ta'uu dandeenya. Maqaa namaa, qabeenyi namaa, even
maatiin kee wantoonni baay'een dhabuu dandeessa. Isaan kana ilaalanii mataa gadi qabataniiti yeroof kan bulanii waldoonni tokko tokko immoo isa kana irratti xiyyeeffatanii leegaalistiima fakkaatanii hin ta'u kunii kan jedhan immoo jiru. Isaan kunis tarii amma ta'etti namootuma sirrii wajjin waaqeffatanii kan jiraatan jiru. Egaa akkamittiin ilaalti waldaan OET waldaa gosa arfan kanan ofii kootii taa'ee ilaala. Akkasuma kan se'anii jiru. Justificationii kan dhiyeessan jiru. Cubbuu arganii cubbuu sanaa fi ilaa kun kanadha. Phaawulosuu akkas jedheera jedhanii kan barsiisan jiru. Jechuun ijuma jabaatanii ituun qaana'in jechaadha. Without any concrete knowledge. Isinii galee sagalee waaqayyoo sirriitti utuu hin beekin Phaawulos akka jedhe kanaafiyyuu Phaawulos akka jedheera jedhanii kan barsiisan jiru. Warri kaan immoo akkana makaase egaa yeroo keessa irraa kan ka'e waldaan akka ittiin ilaalti. Garuu gochuun kan irra jiraatu aarsaa kamiin iyyuu akka kaffalchiisu jireenya iyyuu gatii nu baasisu waan jaallate iyyuu gatii nu baasisu ulfina waaqayyootiif rakkoon guddaan tuun kana bukkeen darbinii nuyi baran amma waldaa tajaajilaa jiru keessatti argu rakkoo guddaan namatu waaqayyo caalaa kabajama. Ammani addisuudhaanii dhiisii kun ulfina waaqayyoof hin ta'uutti jedheetti murraa waaqayyo yoo gaddeessa gaddisiisuu dhiisuufini calitti hin jedhu. Hubattanii geggeessitoonni waldaa kiristaanaas kana alan jiran kana keessa jiru san amma dubbachaa jiru kana keessa jiru. Isaanittis paastorootatti, lubootatti, jaarsolii waldaatti, anatti warra tajaajilu wangeela diyyuu nan lallabaa yoo mani fuul taa'ee marii mata inni lallabu ta'eyyuu waanuman hojjedhu yoo jiraate iyyuu guyyaama guutuuma isarran jiru garuu mitiire. Haa ta'u iyyuu malee garuu namni anattis gaafa karaarraa kaadhu nadheekkamuu danda'u jiraachuu irra jiraata. Namadha waan ta'eef gaafa inni dogoggoru geggeessaan waldaa kiristaanaa gaafa dogoggoru jaarsi waldaa kiristaanaa namoota akkasii wajjin hariiroo uumee gaafa dogoggoru tajaajiltoonnis karaarraa kaatanii waan hin taane gaafa hojjetanii wanti jaallatee abadu waaqayyo duwwaan agammadu namnis hagaddu waaqayyo manaa fi saba isaa irratti agammadu. Kanaafi waldaan kiristaanaa kan cal jedhanis jiru kan beekanis jiru horii baay'eef nama baay'ee barbaachaaf sirriidha dhuguma jedhe Abdusalaam sila. Itu namni baay'een hin barbaachisu ta'e amma Phexroosii guyyaa tokkotti lallaba tokko nama kuma meeqa gaafa waamu ani isin keessaa nama muraasa bichaan barbaadaan baay'inatti nama du'e deebisa Yesuus Kiristoos nama 5,000 namni duukaa bu'ennaan itti hime bu'aa isaan baachuun irra jiraatu. Kiristaanaanii waggatii nama kaffalchiisaa qoosaa miti xaba miti iddootti taphatan miti hin dandeessu moo hin deebitu warri barbaadanii hin deebi'an. Inni guddaan duuka buutuu Kiristoos gochuudha malee nama baay'inni barbaachisu xiqqinni barbaachisu seennu miti. Garuu in the name of mambarii baay'ee barbaachuudhaaf jennee immoo okaaduu waan nyaachisnu nama. Dubbii waaqayyootiin sirriitti duuka buutuu Kiristoos ta'anii bifa Kiristoosiin fakkaatu qabaatanii akka isaanii jireenya bara baraatiif qophaa'anis itti muutu nurra raata. Kana jechuun jireenya bara baraa gaafan jedhu inni biyya lafaarraan barbaachisuu amantoota jechuu miti. Isas hin barsiifne. Inni kuni jireenya isaanii ifachuu kooti. Akka namni misunderstanding gooneef. Kanaafiti waldaan karaa adda addaatiin ilaalu inni kun garuu fooyya'uutu irra jiraata isa jedhu yaada. Baay'ee ulfaadhaa Dooktar Zariyoon dhugaa dubbachuuf Dooktar Zariyoon barreessaa kitaabaati barsiisaa wangeelaatii nama liidarshiippii irra jiru amma akkuma waldaa makaanesuutti iddoo olaanaa iddoo mishinii iddoo wangeelaaf ta'u irra nama jirudha. Bare kitaaba isaanii yoo dubbistanii research basedidha daataa persentiidhaan lafa waan kaa'udha. Asittis immoo waan gurguddaa dabarsaa jiru akka baay'ee irraa barachaa jirtan abdiin qabaa daawwattoota. Mee faarfattoota baay'ee jaallannutu addanaa qabnu maaliif gidduutti hin faarfannu? Faarfataa Biqilaanii faarfannaa addisuu keessaa tokko
daqiiqaa tokko yookaan lama keessatti mee nuu faarfadhu mee garuu addana kiiboordiin hin jiru. Diddeetti rukutamullee hin jiru. Faarfannaa deellee gaawwan hundi isaa jaallatamaa. Faarfannaa tokko waliin faarfannaa. Ergati jiraattee karoora koo keessa maali sodaan koo ija koo si argee oototi dhaabattu iddoo dadhabbii koo. Ergati jiraattee karoora koo keessa maali sodaan koo ija koo si argee oototi dhaabattu iddoo dadhabbii koo. Simannaa gaarii hangafa marii simannaa gaarii hangafa marii gaabataan fira hin qabu harki isaan itti naas dhufee jedhee darbuun danda'u sinaa kaase lafaan kufee. Kabataa biraa hin qaban harki isaan itti naas dhufee jedhee darbuun danda'u sinaa kaase lafaan kufee. Yaabbannoon nama naan baatu gara naan galaa iddootti anaaf jaallattee sana naaf malaa. Yaabbannoon nama naan baatu gara naan galaa iddootti anaaf jaallattee sana naaf malaa. Hawwiin koo gita hin taane geesse naganaa sammuun koo jechati jettee qofa amanaa. Hin jiru akkisaa hin jiru barabarani akkisa hin jiru akkisa hin jiru barabarani akkisa. Yaanni kee kun akka yaada kooti utunni ta'e baadeera silaa sammuu kootiin kutaa'e. Cicheena qabee markii keessuun of na barsiise haala fi iddootti amaanu amma sammuun koo hin dhiise. Keedansaa ka xumurrisa sirkaanaan fudhaan gorsa amaana kennamaa daksa hin jiru akkisa. Keedansaa ka xumurrisa sirkaanaan fudhaan gorsa jaalala kennamaa daksa hin jiru akkisa. Waaqayyo si haa eebbisu. Addi ijoollee akkasii qabda. Namatti tolaa. Hunduma isaanii nan jaalladha. Warra ammaa jettee faarfattoota irra baay'ee harka qabdee interviyuu kana keessatti gooftaan si haa eebbisu. Dhuguma immoo ijoollee akkasittiin jireenya isaas faarfannaa isaas qaban yeroo argattu nama gammachiisa. Eenyutti waa laannee darba waan nama jechisiisuuf jechuudha. Tole hojjetaa wangeelaa Abdusalaam dhaloonni abbootarraa barachuu abboomamuu irrattis maal fakkaata? Kanaaf immoo dhaamsa akkamii qabda? Eebbifamii jalqaba faarfannaa kana fakkaatu waan faarfanneef guddaan gammada. Mariin ture hundinuu gaariidha. Isarraas waa hedduun darbee ka'eera gaafiin kunu karaa Zarihuunis karaa Addisuus karaa Biqoos tuttuqamaniiru gaafiin amma kaastee. Garuu jalqaba ani waanuma muraasa akka ilaalluun barbaada. Inni nu gabaabaa waan ta'eef
abbaan keenya eenyu kan jedhu dhaloonni kun akka beekuun barbaada barachuu isaa dura. Amma bakka hundumaa abbaa jira. Namni har'umaan tana dhufee miseensa teetii charchii waggaa 20 turte keessa abbaa hafuuraa kiyyaa jaa baluun. Innis mucaa hafuuraa kiyyaa jaa harka namarra kaa'ee suuraa wajjin kee poos godhaa bakka garaagaraattiidha. Kaan ammoo dhiyoo kana dhageessanii dhugaa na abbaan hafuuraa waan hedduu ta'aa jira. Jalqaba abbaan eenyu akka ta'e dhaloonni kun osoo beekee hedduu xiyyeeffannaa kiyya. Namni umriidhaan nama guddaa hundinuu abbaa kiyya miti. Namni umriin waan xiqqaa ta'eefis abbaa ta'uu hin hanqatu. Abbaan eenyu gaafiin jiru. Nuyi abboota keenya ogguu deebinee ilaallu gara Old Testamentis deebinee ogguu ilaallu abboota keenyaa jenneetuma yaamnaa mirree warra jalqabaa. Isaan warra akkamitti waamaman akkamitti jiraatanii fi akkamitti akka darbaantu abbaa isaanii abbaa keenya nuuf godhe. Abrahaamin har'a wanni abbaa jennuuf akkamitti akka waamame beekna, akkamitti akka jiraate beekna, akkamitti akka darbe beekna. Gara kakuu haaraa sogguu dhufnu waldaa keessatti abboota jennee gaa warrumaa yaamnu seenaan isaan nuti abbaa keessanii nuun hin jenne. Garuu immoo waan isaanirraa baranneen akkaataa jireenya isaaniirraa akkaataa deddeebii isaaniirraa akkatti hariiroo waaqayyoo wajjin qabanii fi waan isaan hojjetanii darban irra dhaabbanneeti fakkeenya keenya waan ta'aniif dhuga baatuulee akka duumessaa waan ta'aniif abboota jennee yaamne. Kanaaf egaa jalqaba abbaan eenyu akka ta'e dhaloonni kun akka adda baafatu barbaanna. Namni tokko ergaa nama tokko waamee ergaa itti himee irraa eegaleen abbaa keetii jee hogguu dibuu TV'n fa'aa argina. Qaanii guddaa hedduu keessa jirra. Faarfataa waggaa 20 waldaa keessa ture, lallabaa wangeelaa waggaa 20 waldaa keessa tureetu bahee waldaa tokko dhaqee eegguutti galee irraa eegalee abbaan kiyya isaa jaa. Akkamitti abbaa waa'immaan abbaatu addaan ba'uu qabaa jeetii namana. Abbootarraa hoo dhaloonni maal barachuu qaba? Abboota isa sirriirraa. Egaa umriidhaan waggaa 60 waldaa keessa ta'anii seexaanaa wajjin kan gargar hin taane argaa jirra waan ta'eef. Abboota sirriirraa dhaloonni maal barachaa maal abboomamaa hogguu jennu abbaan tokko yoo fayyaa ta'e waan sadii nama barsiisuu danda'u qaba. Tokko dubbii waaqayyoo nama barsiisee fi jireenya dubbii waaqayyooti wajjin wal fakkaatu akka itti jiraatan nama shaakalsiisee ta'uu qaba. Lammaffaa nama fakkeenyummaa jireenyaa qabu ta'uu qaba abbummaanuu. Hedduun har'aan tana abboota keenya fakkeenyummaa jireenyaa ni qaban yoo jette inni yeroo biraatiif haa ta'u. Sibiratti gaafa biraa kaasuu ta'a. Waldaa keessa warri ati abbaa jetteetti dhiyaattu abbaa osoo hin ta'in mucaa fayyaa'uu ta'uu hin dandeenye. Namoota mucaa ta'uu hin dandeenye waan ta'aniif innaa fakkeenyummaa jireenyaa sadaffaa irratti kunuufne ilaallu. Akka nama barsiisu akka jireenya fakkeenya qabu jiraatu abbaan dhugaa fi fayyaan nama karaa sirriirra deemuu keessatti nama gorsu, nama barsiisu, nama ifatu, nama dheekkamuus ta'uu qaba. Nuyi immoo waan hin jaallanne keessa namni na wajjin wal faallaadhaa diina kiyya jennee waan ta'eef namoota yaada sirriin taane keessa hogguunii fi galu nu deebisanii maalirraa baranne eega kana jennee akkamitti abboomamuu qaba dhaloonni kun. Jalqaba aangoo waldaa kiristiyaanaatti amanee abboomamuu danda'u qaba. Waldaan kiristiyaanaa aboo qabdi. Namoonni jallaan isaa gaggeessanii yaa gaggeessitoota illee reefugaa parsantiidhaan waan zarii hundi isee hedduu ture. Har'a immoo gara waldaa dhufnee parsantii bifa sanii baasnate gaggeessitoota parsantii 5 ta'an hin dhabnu. Ani immoo waldaa keessa gaggeessaa 7 filamamii reenu bira. Akkam jeetii yaada seete 5 tokko waaqayyoof fila tokko uummataaf filata 5 seexaanumaatu fideetti maka. Kana jechuun waldaa hunda jechuun miti. Bakka hedduutti waan nu mudatu waan ta'eef jenna. Dhaloonni isaanuma dogongoraan dhufan kanaafuu abboomamuu qaba eeyyee. Garuu immoo akka dubbii waaqayyootti wantoota ta'anii fi dadhabina jiran hundumaa fudhannee abboomamna. Yoo inni fi dogongoraan ta'e abboonni keenya hedduun isaanii beekuu dhabuudhaan dogongoruu danda'an. Garuu isaanuma saniifuu abboomamuu qabna. Beekuu dhabuu yoo dogongoran. Jallina bira gogee lakkii jennee dhugaa dubbachuu qabna. Abbootaaf irraa barachuunis ta'ee abboomamuun akka dubbii waaqayyootti ta'ee dhaloonni kunii karaa saniin gara fuulduraa yoo deeme sirriidhaa jeen dhaamsa kanuma qaba. Waaqayyo si haa eebbisu abbootarraatii waa barachuu abboomamuu kallattii fudhachaa deemuu irratti dhaamsa gaggaariidha kan hojjetaa wangeelaa Zarihuun kaasee jiru. Daawwattoota keenya sagantaan keenya itti dhufee jira. Namoota baay'ee jaallattan kanarraatii waan hedduu akkasiin kaa'achaa jirtanii nan amanaa. An addana taa'ee isaan haasofsiisaa waan haaraa waan hedduu isaan keessaa argachaa waan hin jiruuf isinillee akka barattan shakkiin qabu.